Kabajamoo hordoftoota fi dhaggeeffattoota Oromoo Update TV baga nagaan gara chaanaala keenyaatti nagaan dhuftanii hundi keessanuu sabiskiraayib godhaa yaada keessan komentii irratti barreessaa akkasumas illee hiriyaa jaallattaniif sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hundi keessanuu dhiifamaa wajjin adaraa dhiifamaa wajjin sabiskiraayib kana akkuma tokko galchaa daddafaatii namni viidiyoo kana ilaaltan hundi keessanuu sabiskiraayib tuqxan malee birraa hin dabarfatinaa waa tokko birrii isinirraa hin hir'isu waa tokko isin hin miidhu birrii kennuu miti adaraa sabiskiraayib naaf godhaa isiniin jedha hundi keessanuu. Egaa mucaanii edaa akkuma agartan edda mana makkiitti ajandaa guddaatu ture beeytani. Ajandaa guddaatu ture. Ajandaa sana irratti ammoo mucaanii Muzamil jedhamu Arabaa wal dhabnee mushawara sanaanii wal dhabnee jirraa jedhe. Birrii 70,000 irraa qabdi. Meera Araba kamtu birrii riyaala 70,000 Saudii nama biratti kennateetu isa bira ta'a. Kuni muudii qumaara Oromoo irratti taphatu jedhee Oromoon irratti bartee jennaan lafa dhiitee as dhiitee dadhabee viidiyoo kana isin daawwachiisuu deemu jechuudha. Garuu namticha kana xiqqoo biyyaansi yoo xiqqaate haga 20,000titti kaf biyyee nyaata malee namni haafalan jiru biyyee fincaan kee dhuja malee namni haafalan jiru. Ayyeerraan gadi isinii bu'aa 20,000 riyaala 20,000tti kun waliin dhaan akka goora jenna Oromoon irratti diddee kalas waan godhu dhabee as dhaqee achi dhaqee dadhabee ta'u mucaa fidee gara miidiyaatti mucaa fidee kennee jechuudha. Guutuu Arabii taasaa ture. Akkan guutuu rafii irraa nakaasee bakka sanatti si dhibeessa moo nama maallaqa si gashuutu jira moo naan jedhee balaa buusaa ture. Achumaan muzeetti himee muzeetti iyyuu bira dhaabbatee ankaan isatti siifin erga an obboleettii isiiti anaan gaafatta bakkeetti hin gatiin jedheen gadin si baasa naan jedhe Arabni na dhufee na fuudhe jechuudha. Maallaqa naan kennitu taanaan jedhee jechuudha. Arabnis dalagaa isaatiif malee wayii. Kanaafuu Oromoon qumaara kana irratti taphatamu bira dabarfatee jira. Oromoon dhumti Oromoo irratti gizee gocha kana dalaguudhaaf deemtan billahi alaykum rabbi keessan sodaadha isin jedha. Viidiyoo immoo asii olitti isiniif maxxansa. Viidiyoo kana immoo haga xumuraa dhaggeeffadhaa hundi keessanuu isin jedha irraa barattanii mucaan sun jechuudha akkanatti baabaa nama guddaallee kabaja dhabee baabaa shariyaa gammadaalee jechaan taaneen mana mubaarakitti illee arrabsee dhufeellee surree keessan asfiraarraa minaamin jedhee mana makkiitti nama 20,000 waa irratti ustaazota keenya kabaja dhabee xiqqeessee deebee mucaan kun irraa of eegaan isiniin jedha. Gara viidiyootti hundi keessanuu ma'assalaama. Garuu namticha kana xiqqoo biyyaansi yoo xiqqaate haga 20,000titti kaf biyyee nyaata malee namni haafalan jiru biyyee fincaan kee dhuja malee namni haafalan jiru. Namtichi kaamma isiin bira jirtu riyaala Suudii 70,000 irraa qaba kun afaan Oromooti. Kafalaa isiniin hin jenne. Namtichi san naa kafaltanaan jedhe kun waan isin wal qabatu hin jiru jedheen. Dhaabi waan akkana. Mama Bankoi, and what today? Gannan Buzina, wallahi mutin narrative. And what today? Yaalama asoolee maakiin jennaan gubbaarraa gallalaara uma jabaattee mi jedhee gasseene. Mee waan jiraa xiqqoo irra naa bayi ibsaa kiyyaa achi booda inshallah mee yaada kennullee yaada kennadha. Ammoo wanni gootan dubbii dhufu dubbimaan deebisan. Oduma lolumaan alatti illee wal mo'achuu dandeenya inshallah Muzammilis kenna gara dhabuun qabu. Ibsaa kiyyaanii ibsuu kiyyaa mee ana isini ibsaa mucayyoon mana nama Arabaatti nama walloltee achi bachisiisan achi miliisanii kalee miliisanii yeroo miliisan nama shufeeraa kan itti erge sawwaaq kan itti erge Muzammilii kana. Muzammil Masuud ta'ee nama wal beekuun itti erge itti biyee wayita achi fuudhee namichi jedhe qarshii kafalaniif riyaala 5,000 kafalanii fi mataa isinidha. Yeroo kafalanii fi lookeshinii itti ergan lookeshiniin bakka duraan naan jettanii miti. Siitii yookiin diistiriktii jennaan afaan kenna kana. Siitii naan jettan sanii miti birrii dabalaa jedheeni. Jettuma sanitti wal gufatanii mucayyoo osoo bakkaan hin gahin bulche jecha. Amma abdii geetaachooti bardeeqaa takka nu obsaa jedhee mubaarak dhufeensiya. Kunoo dhufee jira galchaa mubaarakiin. dhufe. Yaa Rabbi tolchi yaa Khaaliq.
بإنفايتين كي هدا إنفايتي كي بندو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مبيني دبين كري تنقل يعني زبالة تنقل مبين نما كم ديك دمي وير رتي شوفتي به مبين وان أجا سنين هاي مبين أقلشا سنة برا مرتكين دبر فني دمنا مبين قلشا. أوكي أركيسني جرا. أي. مبين سيركيسي جرا. مبين قلتهم الفاتو بابا شيء كميني برو كبجة وامين شكلنا كبجة رفو كيف دران درسي. Thank you. عبدي ش بابا ش ريادي بس. بابا شيخ رياضي شوف. مبين جلا كنا مبين يروتكو جلا كنا باي كي سكرول الغدي أزدبي. سي هركيسا إنفايتين سيبرا وندن دين. أزدبي. سي هركيسا إنفايتين سيبرا وندن. باي كي أزدبي مبين يروتكو. إنه كل شيء ما برا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماركوس دي فما يشوف جرتو قبوا عايشون دكشوا يا رجال بدو كندو ركون كابو مو بيبيز ديبي بيا يا بكينا ما قد إيسا بكتو بابا شريان لو كل شيء يفهم قدا وان بدأ بتشلي بربادواني ماركوس دي فما سيما بوساشي مالك كوينين بوس ماركو كيس جرا كوينين بوس أنا سنجل أبو أكو علوم بويني تكو يادا دبر فده يعني سنجال اللي بيكي وسونتاني يفهم قدا زين موتا كاكا بابا شيران فاس كيس جراني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Bolaako abbaako isin kabajeetiin mana namarratti sun dhufe an xaxaa jiru hin beeku waa xaxuus hin beeku xaxamaa namatti naqee gala ani wanni isin cinkamaartanuuf mucaa baasisuu tan beeka ani immoo sagantaa gargaarsaan qabu sababii makii naan jedhaa mana cufee sila dhufe achirraa keetiin immoo asoolee dadhabee warra koo manaa kimi geeffadheen amma dhufe anaa dhufee dhufanii usmeen naa dawwale misenjiraan. Nada boleh mubarak karena tantu ya nih karena rata itu dah mana kau bani garsa kene body cara kene joleh lah perista tu konggar garara nande me ani mana bewara kau de mana kimi nukuba timat deh cuda deme makina ke sataye aborab nasrao je rabbi surat dati mutakan kena ini kurma tu bogo cuda karena satu re mana nutu cuma dia kalau darbani dia mani anti se ke sabera garsa kau tiru fian ajuru messengeran nada boleh usmen mubarak mana bani mucalu kabu denan isyri gam madetan ummato ba selinde bisa gargarsi mucaadhaan booda ta'u girri mucaayyuu gargaarsa keessan dhowweera dhiifama jedhee mana cufee bane ummata waamaa jedhee harkaa fochuu kan ture naanan jedhu abdiin dhufe piisi hin fuudhiniiti baabaa sheekiraadii fi ustaaz Hamzaa Amaaroo naanniji kabaja keessanii mana cufee dhufe dhiifama naa godhaati dhimmicha keessaa na baasaati yaala sanii galee guutummaan guututti dhimmicha keessa akka gurra ija waa hunda qabadheen baa akka fixan itti fixa ani deeggarsa jirtutti ni achi deebi'aa waan naan jettan naan jedhaa gorsa naa kennaa nan deema kanuma waa biraan jiru. Mube ati kalee sararaan waliin dadhabdee dhimmi mucattii sanaa maalirra gahee darbeessa. Akkoo qabaa bilaan mijattee dantaa kee qabu waan. Xumurattee misiif calliseeni. Dhageessu ani erga ni dantaawaa wayii dubbii aasaa jinnii daankaa kabajni kan namoota gurguddaa ta'u malee jechuudha. Silaa waan hin taane baan dubbadhaa guyyaadhaa. Am Mubarak inni durii sun Turkiitti du'eera. Mubarak inni takka harreetti ergattee jarikaanii baachifattee kaatee itti albaatu sun du'ee mootuwaan kaantan falligoo nagar illee waa tokko sirraan barbaaduwaan. Na kabajjeesi kabajeen hojjechuutu hin jiraadha. Siin ta'u ani Itoophiyaawwiidha. Uummata Itoophiyaa hojjettuuf baaboo. Naa labuuk. Esti mube bakka dhiifama yeroo takkitti yaada kennadha. Kabaja keessanii fannu fe'an namoonni guddaas keessa jirtanu waan naan jettan naan jiraan hin deema boo manan qabaa. Oromoon butuusi waaqi butuusi mul'ata. Mube maal anuusi kabajee minuutti qabadhe maaliif minuutti hin qabanneti? Gara laafoo. Mubarak Jechaan dhufne. Baabaa Sheekriyaat Ustaaz Hamzaa namoota gurguddaas keessa jiran na kabajan sanaa fannu fe'e. Mubarak maallaqa halee kafallaqu. Namoota na kabajan fannu fe'e malee abbaan barbaade na waamu nan cufsiisu. Baabaa Sheekriyaat takka yaada na kennachiisa. Nan ajaju. Ofiin dhufa jajaan jecha jedhamaa ture dhagahaan ture waan jedhamaa ture hundaa dhagaan ture ammaa inni isinii galee anis akkuma keessanii cinqamaa ture malee sharrii xaxamee minaamini isa ergasii keessa jiru baabaa maaliif hin dubbanne isin waan nan jettan naan jedhan geggeessaa bu'an gargaarsa. Baabaa dhiifama yeroo takkitti
Mee gara laafoo kiyya dubbii jalqabneetu yaada kennataniiti. Odoomaan jalqabne kennatattani. jechuun dubbima kana xiqqishuu si dhiifama wajjinila maal sitti jechuun waa jedhaniin isaanii gara Waan amma itti seenneeti. Ustaaz Hamzaan dubbatta dhiyoote assalaamu alaikum nagaatti. ni dubbanna Baaba Ustaaz Hamzaan si waama innaan hin dhufe. Mubaarak Mubaarak galatoome kabajame baabaa sheeriyaadiif kannina baabaa sheeriyaad dubbadhu si duuban dubbannaaf shira. جزاكم الله خير قال لا فوق يندب بتني دي كونا أبصى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مو بين نتو سوامي نتو سوامي نتو مو بين عوام ما جده سببين اللي دبيتا كتاسكي سكاتيتو دبي مجايو ما أما سكني نجد أنيسان أرجي السين يو سيني جدو دبي أرجي مجايون mucayyoo baasuu danda'a jedhan san muzammiliin dubbisee mucaa kiyya ilma kiyya gannuu dhiisi daamattii tana gannuu dhiisisi nuu baasii bakka tani je'eenii waan barbaachisullee atu itti guutii kafaliitii baasii mucayyoo tana siilleen toluu nuulleen toluu maqaalleen toluu rabbillee waan nu jedha jennaan hayyee kabaja keessaniif waan hagana hageettu dubbiin barbaanne ga isinii dhiisaa nuun jedhe hayyee nama laakkaadhu jennaan nu laakkaane anaa fi Ustaaz Hamzaa laakkaanii maakiin illee jirtii garee nama afuriin bannee amma dhimmuma sanii fiffiigaara naa obsaanuun jedhee daqiiqaa 19 booda daamattii ga isinii dhiisanii shufeerri ergeeru biraan ba'uu geera nuun jedhee achi booda mucayyoon achii baatee nuun jedhe achii baatee amma gastii kiyya banuuf deemaara achitti isinin mul'isaa nuun jedhe achii miti dubbiin dhugaan bakka kaatetti deebanii bakka kanatti fuune nama 30 irratti seenee fuudhe an dubbii anatu seenee fuudhe amma dhaqee mana bane mucaan uduma nu achitti illee banillee jenne dubbii ummata as taa'ee nu eegaarullee hawaasa taa'ee nu eegaarullee uduma deebiinu ittiin deebisne jalaa mucayyoo baase jedhee du'aa illee goonee fi jalaa bakki dubbii irraa fuune hawaasni dubbii irraa fuune bakka san jira amma dubbiin kamaakii miti ka haadha faateetii miti ka eennutii illee miti ka sheek riyaadii miti dubbiin tun ta'a dhugaan isii dhugaan tarabbiiti ta'ammoo hawaasa oromooti nama 30 garaacha dubbii tana fuunee kaane nuullee fafa isinii dhabnee hoo'a karaa dandeettaniin baafadha isinii arganne hoo'a yoo ka jennullee bakka sani jennaa jennee Ustaaz Hamzaa fa'aan wal jala qabnee asuma deebinee dhaqaa waamaa jennaan mee annaqee waamaa jedhanii Ustaaz Hamzaan dhaqanii dadhabanii biraa deeban. Mucaan kun nu tuffatee dide. Deebee dhufee ola seenee surree keessan as faraarraa jedhee arraban taane namoota irratti dubbate ana as taa'aru. Hagana heena ilmannaaqeen malaawwakum haganallee tuffatama hawaasni kun illee jedhee illee yaaduan annama tokkocha tuffatamullee uumaa miti hin danda'an. Kana jennaan mucattiin badde foon kenna ani beeku mucayyoo sanillee haqiiqaa dubbi mallee awwalarraa illee beeku garaachumarraa bakka jalqaberraa birriin kan mushawara kaffalame 5,000 amma hoo amma bakka silaa 5,000 sanii masaafaan itti deemtu ganaa sa'a 3tu hafaa birriin kun hin ga'unaan jedhe tanumatu karaa irratti tubsise. Arraban hadha arrafamaaruuf warabbal kaabaa yoomillee dhiifama siin godhuu baabaa gabaabsaa fixaa nan deema arrafamuu barbaadu abdii garuu dhugaa sitti mana xiqqeessite hadha. Wallaahi wabillaahi na xiqqeessite. Inni si galchee na xiqqeesse ati na xiqqeessite. Tun zimmiree. Rafaate koomantii cuubii mubaarak kan dubanne koomantii cuubii. Jechuu malee. Mubaarak abdi Mubaarak. Mubaarak. Mana fitatanii mee qoy Mubaarak. Yoo komateellee anatu komatama malee abdii miti abdii namni ergatee na jalaa qabe Mubaarak maal taate yaadda. Sagalee na ta'u. Warra qabee miti warra qabsiisas miti fitaati anarraa nan deema. Dhiifama arrafamuu barbaaduun abbaa barbaade yoo ta'e arrafamuu barbaadu kabaja keessanii fannu fedhe seetti meera. Himeen dhufe. Ulfaat qammallee obsi. Kanaafi dubbiin akkana dhufte tana atta goona mee Mubaarakiin illee naawaamaa dhaqee naawaamaa abdii je'eeniiti abdii waa jennaan mee Mubaarakiin illee naawaamaa jedheen natu erge abdiin
barreessiif jennaan beeka barreesserra eega amma isin jettan anatu qaamaan dhaqee waamaa jennaan dhaqiinaa waamiyee anatu ergate abdiin illee komatin. Ka arraba koomentiidha namni oma fedhe barreessaa oolan namatti illee barreessaa oolanii kun kama gara jiru addaa miti waan haarawaa miti illee ammoo wanni bakka kanatti nu amma si waamanneef dubbii tana attagoona akka nama guddaa asirra jiruutiif akka nama dubbii tana nu durallee keessa jiru maal goona jechuudhaaf attam goone dhiifnee deemna. Mee maalirratti dhiifna? Abdiin jecha nuun jennaan daqiiqaa lama keessa ola seenee sheekolee kenna dhiifama gaafatee hawaasa kana dhiifama gaafatee gurbaan kun dubbii haa sirreessu jedhee waamicha godheef. Hin dhufne booda achi dhaqee jennaan yoo achi dhaqee bareedaayyuu mee achumaa jiraayyuu mubaarakiin nama mubaarakoo inni dhaqee jiraatee baabaanas jirennaan mubaarak fixeellee jiraatu fixee nuun jedha. Yoon fidnellee hin fidne jedha dubbii achi ilaalla jennee tanaaf si waamne ta'a akkanaati eessallee hin deeminiiti obsii waan jettullee waan jennullee waliin jennee biraayaana dhabne jennee arganne jennee biraayaana antanuma ta'an shee Hamzaan wanni jedhu jedhee ka'eeti dubbii manaafaa kennanii jedha obboleessi keenya gara laafu akkuma seenee yaada kennadha jedha ture takka dubbii waan deddeemne tana barsiifnaa fi naa obsaa jedhee tanuma dhiifama jazaakallaa kheer Ustaaz Hamzaan itti deebi'a. Ustaaz Hamzaan hin dubbatin dhiifama Ustaaz Hamzaa kiyya waa isinii tolcha. Waa isinii tolcha Ustaaz Hamzaa kiyya. Naafsi dubbii naaf baabaa shari'aat waliin quba qabnuutu jira. Mubaarak galatoomi nu kabajjee dhufu keetiif Mubaarak ulfaadhu atillee kabajami. Wanni gartee nuufi shayni asirraa ummataa wajji gabbuunee shayni isinii himee waan gartee deebineen ummatatti himuudhaaf dhufne ammallee dhimmi as ta'aa jirruuf Mubaarak dhimmuma sa'a jaha guutuu qaatanii seera jaarsummaa sirraa qaata dubbii asirraan argitanii beektanii zabana kana dura dhugaadha takka takkaan waan isin gootan mara faana deemaa ture zabana kana ammoo asirraa dhiisee jira haa ta'u mucayyoo tana tadagalee irkattee akkamaa ta'attu argee seeni yoo seenu ammoo dubbiin garaana nyaattee biraa ba'uun natti ulfaate fudheellee baheen ammallee jala kana jiran obboleeyyan kiyya. Namni kunootiin argine kuunnootiin argu. Namni kabajjaa namaan argine mana hin kabajju. Nun kabajjine wanni mana kabajju wayitu hin jiru. Ammaan ani yaada tokko qaba. Yaadni tokko ka qabu nama sadihii tokko ka intala itti kennan keessattuu namni Suudii jiru oduu jiraatee buute Suleemaan fa'a ijoollee Suudii jirtu. Nama sadii tokko lakkoofnee daqiiqaa muraasa keessan namoota sanitti akka kennanii namoonni sunniin dhaga'ee isaanii viidiyoo waraabanii kan nu haa dhiisan yoo hammeenni jiraate waliin nu haa deebisanii mana bannee ammallee deebinee achitti illee isaan waamnee jaarsummaa biraa maqaa kennaaf dinna sababbiin hoo jennaan teessuma kana namni salphise jaran manni bakki nuti arru kun mana maakii osoo hin taane nutu taa'aara mee dubbii wayii gaaddisa namaa yoo ta'an abbaasanii miti amba achi taa'e santu dubbii argaara. Maakiin akka nama tokkooti takka intala Oromoo ilmaan Oromooti sagalee taateetti rabbi jazaa isii haa deebu. Dadhabdee galgala irraa mirqaanaatti hin rafaa jettee miidhamaa turte. Nu saalfattee taa'atti. Nu ammallee odoo isiin illee ani waan jedhee kakadhu tokko isinitti himuu ijoollee feemesii namaan lolti jedhan tana cadhaa yoo an jedheen hin cadhistan. Walaakin hanga amma inni jedhee jecha darbate san hagas akka isin hin darbanne abdii qaba. Yoo darbattan ammoo akka wadhabnu illee beeka waan ta'eef. Almuhim ammaan muzayyan koottu ola seeni mucayyoo tana galchi deebisi mucayyoo tana bakka isiititti. Hin deebisu jettaami karaa seeraatiin mucayyoo teenna mucayyoon haa gaafatamtu yoo hin galchu jedheetin jedhe. Wanni isa sholeef mana Mubaarakii bananiif illee jiru mana shari'aadii bananiif illee jiru asumas seenee asuma mucayyoo haa deebisu. Hin deebisu yoo jedheetin jedhe nagaa jennee biraa waan ajaran. Kana ol wanni namni. Ta'u mana keessatti hin bayyinaa suuf maakii bayaan waan fi Mubaarak namni hagana mucattii kaleessa birrii irraa fuutan rabbi isinitti argu kafalaaf ummata illee kadhatu. Maakii tarata kanaa kan Iyo mana tanaa sawwaaqa irraa fuudhee beeytanii. Ustaaz Hamzaa kennaa. Takkanaa kan maakii. Ijoollee teenya ammallee maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Irra deebinee tarraa boodaati isin kabajna. Kabajaan namni kum soddomii ka'as taa'ee isin laalu jiru kun isin biratti hin xiqqaatin.
yoo gartee baabaa sheeriyaadiin isin biratti xiqqaate. Namootan kana keessa gabrootan rabbiitii jira ka du'aan isaanii qeebalamtu hadaraa qalbii ummata fittiin cabsina. Ani waan tanan isiniin jedha. Manni banamuu sin jiru, manni sheeriyaat ka banamuu sin jiru, manni nama tokko ka banamu hin jiru. Manuma kanatti caayaan akka islaamattiis akka oromoottiis caayaa takkatti namni taa'ee waa fixata. Caayaa takkitti tananni finna taanaan yoo ummata oromoo kum soddomman kana nama kum soddomiitu amma laalaa jira malee fiidiyoon tamummuramtee gadhiifamtu nama kum 300 fi miliyoonaan laalamuu dandeessi. Hadaraa rabbii keessan sodaadhaa ijoollee. Ummata kanallee kabajaa. Maatii qabdi, maatiin isiilleen isinitti qalbii cabdi. Nulleen qalbii isinit cabna. Ummanni dilli kun qalbii isinit caba. Hadaraa ol bahaati waan kana daqiiqaa 2 keessa fixuu dandeessanii hootaa nurraa fixa. Daqiiqaa 3 qabanna. Daqiiqaa 3 tana keessatti yoo ijoolleen tun hin dhufne maakilleen sheeriyaadilleen namni hundinuu dadhabee jira. Nuti rabbitti dhiifneeti biraa deemne dubbii. Ammoo firdibeetiin rabbii firdibeetii akka namaatii miti beekaa. Hin dagatina wallahi. Firdibeetiin khaaliqaa takka namaatii miti. Dhugaa rabbii. Namni firdibeetii khaaliqaa seenee bahuun nama dhibdi. Hadaraa ijoolle. Isin dargaggoota xixiqqoodha fittiin taphatina. Ol bahaa. Ergadhaa. Illihiin isin hin qabin. Illihiin isin hin qabin. Anan gadmaan ja'a baabaa sheeriyaa galatoomii osoo ati jirtu dubbachuu keenyaaf dhiifama fixadhe. Ayyee amma dubbii akkamii haa xumurru bakka asumarratti. Yoo waa takka taate isaa nama harkaa qabuutu itti gaafatama waan ta'eef ummanni illee akkasitti quba haa qabaatu nutis keessaa baanee. Kanuma malee chaansiin biraan jiru. Keessaa haa baanu illee dadhabee. Ushururuun nooma takka faayidaa nuu qabdu osoo garasitti deemtaniiti ustaazan jaalatti tola. Abdi maal jettu abdi si eegaaraan baay'uuf ta'a qarallee. Mee abdi dubbadhu wanni jettu yoo jiraate. Baaba itti sinii bilbilee bahu bakka al tokkotti bilbilee sinii dhagahu jaruma lammaan itti bilbilee bahu dhaggeeffadhaa kun. Bismillah. Alah. Jirani maatti bilbiltamuu bee. La ajalan waan jedhan maaliif taa'uga. Kalas ejennoo ummata usmee. Muzayyani? Usmeedha. Usmee muzayyaniin galchiiti kunoo ummanni waan tokkitti. Kada wala on tumara barbaada qoyati. Dhaggeeffadhu waa tokko sitti hima. Ayya. Rabbiin sodaachuun gaariidha. Waa muzayyan dhufeera. Muzayyan. Obboleen namni akka nuyi rabbiin sodaatu hin jiru wallaahi sunnaa salaatee. Qoyati jarjaraarta. Muzayyan nagaama. Hin nagaama mubaarak. Muzayyan baabaa sheekri baay'ee gaddaa jiru. Ummanni namni kumni soddonis. Baabaan yoo barbaade gaddu. Yeroo gaarii qabaadha. An cufeera silkiis. Deemi mubaarak. Kalas. Deemin. Waan baabaa sheekri kabajatti dhabani. Waan baabaa sheekri kabajatti dhabani anis keessaa. Obboleettiitia. Kabajaa kiyya tokko bakka kabajaa kiyya na dursa. Eessi mucattii kaleessa obboleettii teetii. Birrii kaleessa haa guurru. Birrii kaleessa kadhadha. Birrii kalee kadhadha. Akka gootan mubaarak. Waa'ee birrii dubbannatu namni hin deemin rabbii sodaadhaa kaa nutti fannisee keemme gara laaboon. Lakki birrii nan kaffala jedhee jira namni kaffalu jira birrii. Sanii miti barta kaleessaati miti barta kaleessa. Isuma. Kala sotaa. Laka kaleessa isa milyoon akkuraantiin nutti ergitee jirti. Mubaarak. Laka milyoon ergitee jirti. Maa gollee waldaa dubbannatu. Ichi karaa gubba gabbuusee biraa deema jedhaa jiraati. Dafaatii birrii sarraafaa irra galchaa jedhe jedhan. Shufeera kamtu
usuu mushawwara fuudhe san bakkaan hin gahini karaa irra gabbuusee deemamoo daddaftanii birriin safaara wannoorra naa galchitanii jedha sarraafaarra galchitanii jedheetiin lola fuudhanii birrii sarraafaarra galchanii fi muddamanii akka karaa irra gad hin buufne jedhanii eega birriin sarraafaa irratti galtee geessite booda ammoo lookeeshiinni mucattiin ergatte sirrii miti deemaatuma jira eega dhufaatuma jira eega osoo jedhan lafti bariite. No akkasii miti haadha faate eega maallaqni galee booda jummaa booda haa dhuftuu jira ni rafne hoggaa jummarraa kaanu akkas hoggaa jummarraa kaanu lookeeshiinni sirrii miti jee. Lookeeshiin eega mallaqni galee sa'aatiin gahee jedhee lookeeshiinii mucattii sirrii ta'uu dhabe ka dhaquudhaaf ka ga'uudhaaf daqiiqaan 3 haftee shufeerri karaarra gabbuusee deemuudhaaf deemu. Baaba akkanatti mee makiinaa qoyaa laala baaba akkanatti wallaahi billaahi rabbitti kakadde akkanatti as keessa dhaabataa bulaa jirtanii dubbiin tun jaamaallee ifa mucaa waggaa takkaatiillee ifa maaltu akka barbaadamaaru garam akka deemamaa jiru ifa rabbiin sodaadhaati dubbii tana dhiifnee keessaa haa gallu mucattiin tun yoo duute isatu itti gaafatama yoo jiraattellee isatu itti gaafatama mucattiin namicha arabaa harka hin jirtu ka jirtu mucaa harka jirti. Ila arfaate ila seera kan biyya kanatti tokkoffaa xalabaa nama baasuun seera cabsuudha seerri biyya kanatti si gaafachiisa. Mushawwarri tokko intala shamaraa xalabaa baasee yoo fidee sibiraan ga'ee mallaqa fudhata malee karaa qixxee ga'ee wanni mallaqa si gaafatu hin jiru. Harka walirra qabaa yoo jenne boru namni kennas akkana miidhame laa. Mushawwarri tokko nama tokko fidee yoo jedhe bakka ati fid jetteen fidee yookaan istiraahaa bakka akkanaa geesse bakka mallaqa itti naqamu geessee dhaabbatee mallaqa akkanaa galchisiin jedha malee karaa osoo deemu karatti لأنه يسافر دلقة وان تأف مشاور تساني كرا وصودهم كراتي وكان أسيب بوسا ملاك رجع وان سقافة تكونجر تكفى ملايني كقال أكاونت رات سيران نايتان وان سنهاز في سنجرو بيا سعودي كان كيساتي مشابه إذا قال مدرا دبته دقيقة على مكيساتي قارة كيسافور النية دتني سني كلام بيا كانت شريعتي كابت تسافور وان بريمتي سني قال وان تدبي كان إذا كان هون دانجا يسوور ميدياتي Lubbuu ilma namaatti qoosuun tasuma ta'ee waan danda'amuti. Seeraan ergitan harga makiinaa qabneettan akkaawuntii irra mallaqa galchitan tokkoffaa wallaahi billaahi akkaawuntii isin mallaqa irra galchitan san osoo faana takka achiin fuune bakka inni jirutti qabama namni sun. Rabbi Suudiin akka biyya biraatii miti safaataan beektu laal. Suleymaan keessaan isinitti ergee jira ilaala. Tokko hin jiru ajandaa kana cufaati bu'aa keessa. Isa keessaan ilaalime. Karaa gabaabatti amma wanni kanuma qofa nu baasa kanuma qofa kana dhiibnee gabbuunee homaa wanni jedhaaru hin jiru yoo daqiiqa ammas jiru kana ammallee bakka nu jirritti ola seenee namatti dhaadatuun salphina nuti qeesse mucaan kuni san isaaf rabbii waliin guyyamarraa dhaadataa ture hin seenee bakka namoonni gugurdaan jirutti adda surree keessa sodaachisaa jechuun sila namni argadhu namaan jedha malee aadaa keenyatti illee waan hin jirre seeraan kadhannee seeraan garee bannee ebaluu kiyya ilma keenya jennee akka kabajjaatiin gaafanneerra obboleeyyan kiyya. Yoo inni karaa seeraatiin karaa kabajjaatiin dhufee ammaa tana sa'aatii kana isinitti as rakkabe birrii waan baaftan san nama of qabee jira inshaallah. Nu amma ganumatti Baba WhatsApp si dubbise nama birrii sanirraa galchi inshaallah waan nu qonamsiisaa sitti ergeen jira. Hayyee maata adeemnu gaa kamittan. Ani sin jedhee bari itti dhiifneet fantaaziyaa tana itti dhiifneetiin karaa lafa jalaatiin haa deemnu miidiyaa irraa haa buunuufi nu gahee bakka. Salaamu alaikum. Tanaan illee fudhaa obboleessi kiyya abdiin. Jirra jira ganama sa'a 5 irraa qabnee hanga halkan keessa sa'a 5. Abdiin afaan lama haa dubbatu mee abdii biraa bu'uun natti ulfaate. Haa dubbatu rakkoon qabu abdii dubbadhu nu gahee bas. Ayyee salaamu alaikum warahmatullahi baba akkam jirtu fayyaa keessan. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Naguma mee naguma jennu maal goonare. Baga jiraattanii duraan dursee galata sa'aatii dheeraa fudhattan kanaaf waan baay'ee salphaa ture silaa mana kana seenee carraan arganne sana booda mubaarak bira seenee dubbii kana eegalee namni tokko naa bilbilee imbaasii keessaa anaaf naa bilbilee waa hunda naa ergedhe nan ergee fi dubbii arabdichi dubbate dhame nan ergee sagalee tokko tokko waraabee ergee fi maal na gaafatan beektu bilbila muzammil qofa na gaafatan bilbila isaa qofa
Amma asirratti waan jecha lama qofan jechuu barbaadan waan salphaa irratti of cinqaa jirtu dubbiin Suleemaan kun dubbate dubbii tokkoo fi tokko namni hundi irratti walii galu. Suleemaan galatoome asirratti galatoomsi jechuun barbaada. Tokkoffaa wanni hin barbaadu obboleessi keenya kun nama Oromooti. As keessatti kan jiru Baabaa Sheek Amiin Ibiroo, Ustaaz Hamdaatu jira, Maarqosti jira, Iluutu jira, namoota gurguddaa jira. Akka obboleessa Islaamaa tokkotti akka nama Oromoo tokkotti waa tokkoon siidhama Muzammiloo dhagaaraatti. Wallahi rabbi irraa bahuun akka ta'u kottuu isaan kana dhiifama gaafadhu dubbii kanatti furmaata godhi. Dubbii kanatti furmaata hin gootu yoo ta'e wallahi billahi rakkoo hamaa ofitti fiddaati. Wallahi billahi maaliif hoo jettee bilbilli kee amma naa ergamnaan nan ergaa tokko lammaffaa taargaa sana nan ergaa akkaawuntii sana sadan qofa ergamnaan iddoo ati jirtu siimii sana cuftullee bakka ati jirtu ittiin qabamta sana booda tokkoffaa kanatti ittiin gaafatamtu nama tokko mana xalabaatii balleessuu. Lammaffaa maallaqa galchisiisuu. Sadaffaa dubara ilma dubaraa tokko buchisiisuu fi dhoksuudhaan namni ragaa sitti baanaan kun sihiisa biyya Saawudii Arabiyaatti. Saawudiin dubartii irratti qalbii hin beektu. Na caala immoo kana sirriitti beekta waan ta'eef kun gatii si kaffalchiisan akka obboleessa Islaamaatti akka nama Oromoo tokkootti kana sitti maan jira waan ta'eef baabaanis makiinis dhiifama guddaa wajjin obsinee daqiiqaa 2 yookaan 3 inni haa dhufu dhiifama isiniin haa gaafatu sana booda isinitti haa kennu mucaa kana yoo ta'uu baate garuu wallaahi gatii kaffalaa boru garuu dhuftanii isinumatu jaarsummaa dhufu mucaa kanaaf mucaa kana ammoo amma yoo dubbiitti gale booda imbaasiitti safaaraatti koominiitiitti deddeebitanii jaarsummaa deebi'urra amma haa dhufu amma irraa fixna balaa biraatti osoo hin galin kanaafuu nu waama daqiiqaa 2 qofa kennaafiiti nu haa dhufu yoo ta'uu dide garuu asirraa bu'aa waan nama sin gaafadhe qofa Maammadis haa ta'u abbaan ta'e naa haa ergu haa xumuramu dubbichi. Kalas. Hayyee abdii laal kabajumaa Abdii waatisaabii amma ati kabajumaati asin dhuftee jette kanaaf daqiiqaa 2 ni yaamna garuu waan ati jette kanallee nuti seeraan deemnaa waa meeqa jennee kadhannee nu arrabsee bee shaantaa qabadheen deemaa jiraanii jee gaayis harkitan shaantaa fannifatee aan deemaan jiraa nun jee deebi'ee dhufee nu arrabsee kutee si galee ilma Oromooti rakkoo akka rakkoorra bu'uun barbaanne la nama kan kee tokko bari rakkoorra buustu bar gana amma humna keenya ol waan ta'eef si galee miti. Kanaafuu kunoo daqiiqaa 2 si oda jaarsummaa hin dhufinaa wanni hin jedheefi rakkoo mucaa kanatti dhufu jaarsummaa hin dhufinaadha wallaahi rakkoodha dubbichi. Baabaa Sheeriyaad isin beeku Saawudii keessa turani waan ta'eef. Waan isin jettanii kabaja keessaniif waan ta'eef sekeendii takka illee taa'uun barbaanne haqiiqaa maali jennaan. Dhiifama si'a tokko keessaan yaanaa waan argaa jiru WhatsAppidhaan dhiifama si'a tokko mana Mubaarakitti yoo ta'e malee hin fidu mana Mubaarakitti fidu maal waan akkasii erganii jiru. Asitti haa fidu bakka nu jirrutti bakka namni kuma digdamaa jiru. Akkas jedhee jechuudha. Isaan nu ajajaasa. Akkas jedhanii voice mail ergaa jiru ijoollee. Maarqos kiyya galatoomii asitti baabaatu as jiru. Makii ajibbu, haadha Faaxii ajibbu, Mamma Bayaanii ajibbu, Hamzaa ajibban ajibbu kun Baabaa Sheeriyaad jecha hin taane takkaa afaan isaaniitii nama ba'u isaan biratti nama baasu argee dhaga'een beeku obboleessi keenya amma asitti dogoggore waan ta'eef amma gaa ofitti dubbii balleessaa jira mucaa haa dhufu asumatti carraa kennaa fi dhugaa. Laalabdi akkana goona. Erga akkas ta'e Hamzaa erga akkas ta'e Mubaarak illee dhufu Mubaarak as fida. Lakki Mubaarakis ni fidna akkana goona laaltara takka. Baabaa Sheeriyaadii fi ani dubbifnee jirra. Yeroo asirraa buunu waliin buune laal. Inninis as ture, anis asin ture, Baabaa Sheeriyaadillee as ture. Waliin finnaa jenneeti guruppii ijaarrannee silkii walitti erginee xumurree dubbii as deebine gaafa jennu manni biraa baname. Hammeenyi tokko hin jiru nuti dhaynee baaballeen gaafatee anilleen gaafadhee akkasitti gaa dubbiin boodarraa gama duuban nu jalaa deebite ammallee fixuunuma danda'an asumatti ol deebinee manni tokko rakkoon qabu obboleeyyan nuti kaayyoon teenya mucayyoon san manguddummaa caayaa bakka akka amantiitii fi akka aadaa Oromootitti illee nuti Oromoodha caayaan tanuma duraati. Sigalee tanaaf asumatti nu xumartanii asumatti koottu Muzammil keenya si eegaa jirra. Daqiiqaa 2 ja'an Baabaa Sheeriyaad deemuuf ka'aniititi ummata kana jaalatan Baabaa Sheeriyaad dhugaan isinitti hima. Jaalala ummata kanaatiif jecha duraanis dhufanii ammallee jaalala ummata kanaatiif jecha as ta'anii daqiiqaa 2
obboleessa keenyatti haa dhufu jaanillee isiniitiin fudhadhaa jee jira rabbii isaa naa Mubaarak kabaju. mucattiin mana kiyya dhufteerti an harka geetteerti koottaa nama godhadhaa jedhaa jira. No, kanaafan siniin jedhe baraadha faate. Utuu Mubaarak as dhufe qofa qofaatti waan godhamu hin jiru. Kaleessa waliin No taatu. kalaas Mubaarak illee dhufuun barbaadu achitti mana banatee as dhufuun fedhu natti fakkaata. No, akkas taanaan garaagarummaa uuma waan ta'eef erga asitti dubbatamee xumuramee Mubaarakis yoo as dhufe hundumtuu ija tokkoon akkaataa ajandaan kun itti jalqabee asitti xumuramuu danda'a. So Mubaarak Hunduu achitti qofaatti chaansii waan mataa godhamu. isaa laallataa jira kaan Maarqoos argaan jirtu bar chaansii kana fayyadamaa jira hunduu bar amma lubbuu mucattii nama tokko garaa nyaattee hin jirtu wanni ati beekuu qabdu bar. No, nagalee Lubbuu godhatanii dubbachuufi. mucattiin nama takkaa sheenessitee hin jirtu ka sheenes Erkaan fuudha mucaa innan barbaadaa jiru mucaa fuuchuu malee ajandaa mana buufachuu ajandaa godhachuu malee arraba minaamin rakkoon qabu akkas kanaaf sheer godha mucaan nagaa naa booda sana booddee na kobadhaa ummatu mucaan nagaa ila sana booddee ummatu dhaggeeffadha abbaan barbaade naa kumatu waraabbadhaa lafa kaadhaa seenaadha. Eda galgala mucayyoon ofiif mana makii dhaqxee lubbuu koo na hambisi jette. Gaafa nu as gorree achi gorree dhamaanee nama lookeeshina mucaat nam tokko natti hin galchiisin jeera. Gaafa nu dhamaanee nama nuu baasu jennee kadhannu namni nuu qaqqabe muzayyin muzammil agalatoomu nu qaqqabeera. Deemsa keessa walitti bu'iinsi dhufe malee muzayyin mucaa hin aggafne in aggachiifne ofiifitti dhannee kadhannee dhufee alaafinnatiin fudha jedhe. Alaafinnatiin fudhaa isaatiif wanjalanyaa gochuu yoo barbaadan mucaa kunoo isinii fideera bakka barbaachisu kennamtu game over dhumeera wanni biraan jirudha. Dhageessanii dhiifama hojjechu. Warri immoo mana makii malee jedhaartanu hin geessinuu jedhan. Ishii anis deemaa fudhaati mana makii malee jedhan. Mubaarak waan akka dubbadha. Waa'ee waan dubbatin mana makii malee jedhee ari'adhuure mana makii malee jedhee ari'adhu eenyutti gaafatama lubbuu mucaatiif mana duuti keenyatti labsame nannuu jedhan lakki mana makii malee jechuun gatii nu kofalchiisuu mala. Kanaafuu mucaan ba'uu barbaanna gatii ta'eef yoo dhugumaan mucaan nu qabattanii jiraattan dhiifamaa wajjin as nu mul'isaati mucaan nutti kennaa. Bakka nu barbaanne amma makiinaa ergine fudhanna yoo namni mucaa sin ilaa dhaggeeffadhu muzayya waraabadhu usme waraabadhu yoo namni mucayyoo an sitti erge si qabsiise kan usmee fi muzayyanii qabsiise ana ta'a. Dhageessanii akkanattan namatti ergachuudha alaafinnatii fudhe nama wanni barbaade wanni dogoggora namni itti ergu nama qulqulluu nama naa amanamu nama mucaa dhaqee fudhatee imbis jedhee bakka waamame fudhatee deemu. Wallaahi tisiis nakkarraa ka'uun barbaadu. Sana booddee barbaadadhaa jala. Sana booddee akka dhiiraatti wal barbaadadhaa. Deemaa usmee barbaada, deemaa isa barbaada. Amma mucaa irraa fuuneeti nama nu barbaadnu bira kottu abdii isin barbaadana. Naa kumaara tokko qabsiifnee nama tokko naan galchina. Himu abdii geetaachoo malee nama tokko naan galchina. Assalamu alaikum warahmatullah. Mubeeko. Nam tokko hin galu. Ana galfata yoon barbaade dhiifama wajjin. Abdii ijoolleen xiiqii wali qabatanii amma usbeenis naa dawwalee mucaanu kaafuutu moonfuutanu jennaan fidaan jedheen hin dhannuu jedhan eessa mana maakii kula birattan dubbataaf nutti labsame duuti. Hin nannu jarri du'a nutti labsanii nu ajjeesanu isin immoo mucaa fuudhaa jedhan. Wanti nu goonu akkana malee keessaa wanti argamu hin jiru makiinis obboleettii keenya dirqamaa miti mucaan fuudhamtee jennaan kumaara mucaa qabsiifnee gidduutti kanaan jennu jedhee maal jetta. Okay, galatoomi. Ani mana sana keessaatti laayiviira jiraachuu kee fi dubbiin kun ajandaan kun ijoolleen kun mana Mubaarak mana kootti mucaa fuudhaan jira kottaa jettee jechuudha dhageetan dhufe. Tokkoffan dhufee fi achi ergamee tan dhufe. Inni na erge Baabaa Sheek Riyaadii namoota gurguddoota achi jira.
dubbii kana asitti eegallee asitti xumura jennee walii gallee yoo fedha kee ta'e isaanis haa dhufanu atis mana kana cufiiti kottachitti cufnee kaanee mana kanatti dhufnee immoo namatti kennii nama jaadha. Dhayinee achitti dubbannee kan. Ani gaa akka silaa Oromoo dhaggeeffadhaa namni harkas miilas mataas keessaa baafadheera kabajamtoota barsiisaan agalcha gargaarsa kottan deebi'a. Salaam alaikum. Mubeen ofichi hiisikaa. Akkam ta'e beektaa? Ila dhaga'ikaa. Xaaxicha dhaggeeffadhu kaa. Xaaxaa hiikuuf bar walii ga'u dhaggeeffachuudha. Amma Muzammal. Ijoollumti kun iji koon argin naala buukum. Nu arrabsee dhaabboo deemaaf. Lakki fixachuuf bari ati dhufuun dirqama achi dhufuun. Akka jaarsaatti waamamte ati dhuftee mana makii dhuftee dubbii kana achitti dubbannee kaanee mucaa ammoo namatti mana keetti kenninaat maal rakkoo qaba. Ijoolleen kunis Muzammilis dhufe. Muzammil waan hin dubbadhachu makka irratti deebi'a. Daqiiqaa takka qofa dubbadha. Qoy Muzammil osoo hin dubbatin. Muzammil Mubaarak chaansii takka naa kenni. Dhageeffadhaa. Tokkoffaa irratti nuti meeshaa miti kaabbamaan barbaade olii gad nu harkisu. Mana Mubaarak yoo taate ofii kennaa maratanne Mubaarak na bira kottan jenne. Ana ka Muzammilii wajjin haasofne wanti nu gochuu qabnu mucattiin tuni haa baatu rakkataa jirti waan ta'e uummata kanaan gartee uummanni kun haa alba'u waan barbaade anu jedhanii mana Mubaarakitti finnee gadhiisiifne jedheen. Ana ka Mubaarakiin achitti gadhiisiifne jedheen. Dhageeffadhu Muzammil kun keessa jira. Walumaa galatti warri mana maakii jettan nuti mana maakiin deemnu mana ajjechan irratti nutti labsame mana garteetiin achi keessa ta'anii garee maafiyaa 120 Itoophiyaa jirtu santu Suudii keessa jira warra muka hudduutti nama cabsiisu warra nama fixu ijoolleen tun duraanuu awwaalaa nama gaafataa turtanii warra achitti maqaan balleessaa turan mana itti arrabsamaa turre kana dhaynee achi teennee abbaan barbaade afaan keessa nutti hin tufu kabajaan immoo mujatti barbaadanii misin mujatti isin baafna yoo immoo Mubaarak deemnee achi taasifna jettan Mubaarak deemnee ammarraa qaablee anaa hundanii dursaa kun waan ta'e dhageeffadhu birraa deemnee rafnaa isin immoo deemaa haasa'aa. Anillee asirraanitti dabala carraan haa kennu Mubaarak. Baabashee maarree fi maarree ustaaz jinnii fi ustaaz jinni anatu isin sale ilmaan diqaalota akka jaarsatitti dhuftanii akka jaarsatitti natti dhuftanii nama akka tarabsiisin eeyyamu. Wajji dubbii fi hin arrabsin siyaasa akkanumatti hin arrabsin Muzammil. Koottaa micattii nurraa fuudhaa gizee isiniin jennu mana ebaluu malee micattii sirraan fuunu jettanii deemtanii yakkamaa nu godhaa jirtaniimi ilmaan zinoota anatu isiniin jedhe isin ilmaan shiraati malee ilmaan dhugaatii miti qomaa tadhan. Kabajamtoota obbolaa koo Usmeenis Muzeenis galatoomaa ulfaadhaa Abdiinis ulfaadhaa anatti sin buuse ana qelqellee dubbii kanatti dhoggalchee silumaa keessaa ba'ee gargaarsaaf hin jira ture jalatu naa dawwalee mis hin jiraan Usmeen naa dawwalee Mubaarak mucattii fudhattu ennaan een jedheeni mana nu banennaan banaadhaan jedhe cufii banennaan wallaahi cufeen bane amma immoo ani shiira jinnii jaankaa keessan hin beeku obbo rabbi dhimmuma keessatti kana booddee nan galchin wassalaamu alaikum muzee dhiifama naa godhi ishee galatoomaa wallaahi muzee haasaatti galuun barbaadu bor maaliif namni na nyaata maqaa koo hin deebisu nama tokko hin deebisu muzee dhiifamaa wajjin mana isaa tarrafamne naan jedhama dhaggeeffadhu mana isaa tarrafamne naan jedhama dhageessanii yaa muzee anaafis yaada rabbii sodaadha arrafamtan miti dhiifama mana isaa tarrafamne gargaarsattan deebi'aan jedhama. Afaan shoortii gabaabaa micattii tana dhuftanii nurraa fudhachuu dandeettanii fudhachuu yoo dandeettan koottaa kunoo fudhaa asitti micattii. Lakkii jedhaniiru bakka lakkii jedhamee lagatee deebi dhiifama guddaa muzee. Ila koi waa takkasi dubbachuu barbaada tokkoffaa irratti nullee ila beenzilaan hin dalaynu ilma namaatti laffa'aa jirra mucattii tana immoo harkaa qabnaa koottaa isinii kenninaa jenneenimi nu nama itti kennu nu ergan qabaannerra sawwaa inni yoo barbaade alatti gadaa darbuu mucattii kana boodatti itti gaafatama takkaan qabna naa Muzammil deemnee ofirraa rafna hallaqa wanni biraa takkan jiru ufii diddanii kabajaan waan barbaachisu kamuu mas'uulummaa fudhannee mallaqa nu gaafatee kafallee nu baasa nuti bakka ganamni bakka itti godhatu hin jirre ergaa jandaa qabu barbaaddanii mucattii isaa ammaa kanarraa mas'uulummaa hin qabnu namichi yoo barbaade alatti gadaa darbu nu mucattiin nasiiba isii ammoo qorattu ammarraa kaanee ofirraa deemnee hirriba keenya rafne dalagaa qabna nuti obboleessa wanna irra teennee irraa wobsinuu hin jiru warra dalagaa qabna hallaqa wanni waan jiru. Gara warri bakka rabbii sodaadhaan namatti galchina. Bakka. Maali mubbe jaraa hin galchitan maaliif hin galchinaa jetta?
simachuun hin barbaanne mucattiidhuma gara laafoo. Bakka akkana godhi kaa. Ijoolleen xuuxillaan farsoo dhuydee ishee kan arrabsiniiti waan fedhanaa godhan jettee barbaadanaa qalan ijoolleen nama arrabsiisii kalaas. Badi balagee naatin tibbada sharmuuxaa ilmoo sharmuuxaa wushaa. Sharmuuxaa. Barsiisaa Biqilaa yoo jala jiraatte torba barreeffadhu. Barsiisaa Biqilaa. Waamichi immoo kabajaa. Jarri baabaa Sheekiriyaan nama maniin irraa dhabuun hin ta'u. Gara mana makiidhannee baabaa Sheekiriyaadiin abeet jedhee waadhee jala dhufa.